Media Network. Subscribe, share, like, nugoda, galatoma. وانت شيخ ناصر حمزة سياحتي مكينة كون سياسة ولله لتو وانت الناس واي أورمما واي أجاجرو موتوما دري مالك كتوري موتومانكم أكما كجرو إماج رمله وانت ني آسا أجرو واي أورمو ولول تشيسو واي سياسة واي أمانتا واي كتا ميتي كان أوبشورا قبل جيشو إجولين كريستيانس إجولين مسلمات جيشو كان أوبشورا قبل نوتي أورمون دوريس كتانا أمستانا كتار أنس لجانس والكونهم بينو isin suuraa isaarra gad deebistanii inni isa jiru ko nama rabbii wajjin jirudha mee nama rabbii wajjin jiru nama rabbii jaallatee ofitti qabee nama rabbiin nama waa'ee rabbii mu jechuudha malee nama waa'ee keessaniin haasawu jechuudha Sheikh Nasir Hamza yeroo miiqaamni Facebook irra oli gad deemaa jira ni callisni maaliif warratti duuluun hin taanu nuti Oromoodha jennee callisnee jirra maaliif Oromoo warratti duuluu hin ta'u wal gorsinaa كراكيسا جولي يوتنا تجولي صدما والقرصين جرا واربي جرو الران ديبني جولي كودتو مجرو جتشور أرجعان جرا أروان تناسو في مارفي ورت دولو ميتي ولا الربسو ميتي والقرصو سنيجالي عشان الربسو ينبرباد جرو والقرصنا أنا مو نمتوك أما يوم كيف فيسبوك رد بريسة بوست يقول إيه يا ده عندك سني كومنتي ريبسون دندو سنيجالي وجين كبا سنسني بيتن جتشورا وجينين كبا yaada keessan isini deebisuu hin danda'u Facebook commenti galee garuu yoon gadi bayaasee namni kuda yoo share godhe nama diddamaan biraa gaa jechuudha namni hundu wal ga'ee dhaggeeffataa jechuudha isini galee nuti wal gorfan Oromooni nuti ati waan xunnu taate sinuffadha ani waan guddaa ta'ee fi ati ana kaba jechuun hin jiru sammuu yaadu qabaachuu hundi keenya jechuudha isiniif galee isinarra eessaa fidani kutaa wal qoodu isinarra eessaa fidani kana akkasiin tanaa jechuudha Oromoonis Musliimnis Kiristaanis Oromoo ta'uu malee isin amantana sheekin amara ta'e yoonni Oromoo arrabse isin sheekisan arrabsuudha hin qabdan maaliif rabbi suraachuudha qabdan isin galee kana jechuun amantaatti nun buusina amantaa wajjin walitti nun fidina nuti jabaanni tokko taane falmachuudha qabna malee nuti waanuma amantaadhaaf jenne wallolu hin qabnu jechuudha kiristaanas taanaan sheekin wanta gaarii yoggoonnaa sa'u deeggarii bira dhaabadhu yoonni wanta tarii waan kanarraa jallatu aasee suuraa sagaleen deebisni riyaa keemiti yaa Oromoo rabbiin bira argata rabbi si abaara eessa yoo hin geessu galma kamiyyuu hin geessu jechuudha sheekii arrabsite maaliif inni kan arra yoo rakkatte musliimas ta'e arra yoo rakkatte gaaffii tokko waan sitti cimee jechuudha sheekii bira argata jechuudha deebii kee osoo rabbiin kadhattu rabbiin amma kadhattu jechuudha yoo xinnaati sheekii bira waan baay'ee jechuu dandeessa jechuudha siggalee Kristaanas sana Musliimas sana bareechine wal beeda kun amantaa keenyatti ina mannaa hin jaallan ana qeesiin hin jaalladha amantaa gooti sheekis garuu adda baasee qoodee jibbuu hin danda'u barbaadu jechuudha nuti har'a kan waliif hin galle nuti har'a kan waliin dhageenye eentu dhufee Oromoo tokko gochuuf adeemu bara durii wanta akkasii hin jiru bara durii namni kutaa wal qooduu hin jiru isinarra isaa fidanii waan akkasii kana yeroo miiqa ijoollee hedduu gorseen jira kara keessaallee maaliif walirratti hin duullu والنرفسنو كركيسا والغرسنا يوجنة اسم باية شا أديم تاني ماله راجرسك عندنا يجتشو كنا كندك شير قد أرجعان ورينا جيجتشو ولو بدا والتفجوا متي نعرف سودان ديساني نجيب بودان ديساني قروا متى كنا نقطني إتو قروا وانا نجد وبتاني قروا وقارب بيسنوا في أرامتي سنوا في بوريو وبنوس نيتاجتشو نمني كان سيجورسو سجالتي ثمالة إتو سجيبه بلوكي سبرادي بيان Ijako ta ergun barbaadu miti waati posti gootu biloks godhisi baraan deebi'a cinqii kee hin qabu garuu garaa kee jana guba nuti Oromoo atarra jawaarin deeggarii Oromoo qulqulluu ta'i garuu sheekii arrabsaa jirta akkamti sheekii waa'ee Oromummaa faarsaa akkam sheekii waa'ee Oromummaa sa'a jechaa jirtani baay'een keessan sheekiin kan inni haasaa jiru siyaasa miti kan sheekiin haasaa jiru kutaa Oromoo lagaan amantaan gargar qooduu miti dhugaa jirtu kan bara durii mootummaa durii maal akka ture sheekiin Oromummaa keessatti gahee guddaa ba'ataa jiras sini galee sheekiin har'a kan inni gadi ba'ee haasaa jiru akka nama wallaluu miti sini galee akka nama irrasuudhaan miti kan inni haasaa jiru namni hunduu irraa waa hubachuudha qabdan wanta sheekiin tokko haasee wanta inni yaada dheeraa haasee isin dogoggora xinnoo isa walakkaatti kuttanii Facebook irra gadhiiftanii kana maaltu fide namni dogoggoruu waama jiru inni sheekiin dogoggoree hin jiru argee hin jira waan inni haasaa jiru jechuudha yeroo hunda sheekii hundumayyuu FB jiraaf laa godina naggeeffadha dhugaa rabbi keessattuu waa'ee Oromummaa waan jarri haasaanii warri asirra kolkolleen afaan bantu jechuudha
wanta inni haasa'aa jiru seenaa duriitu dhaggeeffatte sammuu keessi qaroomsa dhugaa sitti himaan ati muslima miti maaliif dubbatta muslima dirqama yoo musliman taane bayas jalaa kunu as dhufte amantaadhaan wal qoqqoodu as jalaa bayin barbaadu ani seerrabsuus hin barbaadu wanta kubadda dirqama namni muslima ta'e muslima hin faarsu ani dirqama waan hin ta'e muslima hin faarsu an kiristaana garuu wanta sheekina haasa'u sana gatii sirriitti hubadhee beekuuf gatii dhugaa haasaa jiruuf naguba natti dhagaama dhiiga kooti sheekii muslimas ta'e kiristaanas ta'e waan fedhe amantaa fedhe haqa baatu dhiiga kooti oromoon dhiiga kooti anaaf isinarra waliin dhageessan gaafa namni sin gorsu namaan rabsu ati maal beekta gadi taa'i sana godhi sitti maa an safuun hin qabaa hojii koon hin beekaa oromummaa koo yoomiyyuu tanaan oromummaa koo fuuldura qabeellaadha jechuudha boodatti hin deebi'u waa oromummaatiif garuu kana jechuun isin har'a ijoolleen biyya arabaas jiraadhu iddoo feetes jiraadhu sheekii riyaa kee miti please suuraa isaanii gad deebistee wanta barbaade irratti ediitii gootee gadhiistee alee wanta barbaade wanta qoshaasha irratti dhiitee gadhiistee rabbisi gaafata rabbisi abaara sitti himaanatu dhugaa sitti hima rabbisi abaara amma sheekiin kun ituma sheekiin waama jecha amaa tokko haasa'e ati kiristaanas ta'e musliimas ta'e ati akkamitti dandeettii akkamiitiin ati sheekii arrabsita ati kennama akkamitti sheekii arrabsita ati nama kakootii taate ati yeroo tokko nama waaqayyoo guyyaa tokko sagaddee warri musliimas warri kiristaanas salootii goote hin beektu sheekiin garuu daqiiqaadha sekondiidha daqiiqaadha saatiidha guyyaadha torbanii yeroo hunda du'aa godhachuu uummata oromootiif ofii isaatiif saba maraaf jechuu akka biyyaatti illee jechuu ati garuu guyyaa tokko waaqayyoo kee seen kiristaanas iseen musliimas guyyaa tokko gadheessee waa'ee waaqayyoos uffeette yeroo illee sagaddee kaatu warri musliimaa gaafa illee sagaddanii kaatanu daqiiqa shan gatteessee du'aa hin godhattu dirqama kee ofirraa fixee kaatachuu isiniin beeka bareechee an kiristaana isiniin beeka bareechee maaliif dirqama kee fixee kaata see salaata keeti jechuudha garuu gatteessee daqiiqaa shan du'aa hin godhattu jechuudha uummata kee daqiiqaa shan gatteessee hin kadhattu jechuudha daqiiqaa shan si galee garuu sheekiin yeroo hunda uummata musliimaa mara uummata oromoo mara du'aa gochaa fi wala argaa jirtan gaafa sheekiin gadi ba'ee du'aa godhu feesbuuk irra olii gaggootanii namichi kun maal jedhaa namichi kun maal haasaa haya yoo siin galle waliin rabsinu nuti oromoon tokko waliin qeeqnu dhiisaa irraa deebi'a gaafa namni si gorsi namaa yoo si hubatama ta'e fudhadhu ofitti qabadhuuti yaadacha deeggare yoo siin taane garuu nama sana sin rabsinii komantii hittiin kennini biraa deebi'i si galaa haya nuti har'a amantaadhaan wal qoonne keessattuu ilmaan feesbuuk irra jirtan kun nuti har'a amantaadhaan wal qoonne bara durii yoo hin jiru seenaan kana himoo hin jiru isinarra isaa fiddan sheekii arrabsu torban kana guutuu feesbuuk irra wanti deemaa jiru እግዚአብሔር ምስክሬ ነው sheekii arrabsu immaan kiyya buuseen booye maaliif wanta sheekii naasoo yeroon dhaggeeffadhu natti nan gammada maaliif seenaan hin beennillee waan baay'ee irraa hubadhee jira jechuudha sheekii waan naasoo waa'ee oromummaa isin har'a garuu lafumaa kaatanii dhugaasa itti maani lafumaa kaatanii sheekiin riyaa kee miti sheekiin atittiin qoostu nama quraanni meeqa irka jiru nama rabbiidhaaf ajajamu atarra gad deebistee riyaa kee gootee suuraa isa gadi galabbattu rabbitu gassi deebisa riyaa kee keessa hayya wal beenna bareechine ana naa ajaa'ibdanii barmee nuti har'a oromummaa keenya diinni nuti karaa barbaadaa jira cabsee galuudhaaf adda nu baasuudhaaf warri diinaayyuu karaa barbaadaa jirani nu arrabsuudhaaf aamilee kee cabsuudhaaf dhaggeeffatanii isin har'a warri kiristaanaa ijoolleen jahaar deeggattanii asin arrabsuudhaan miti oromoon asin arrabsuudhaan miti sin gorsuudha warri natti bufattanii manaa godha sin arrabsuu hin barbaadu warra sirra deemtanii ati kiristaana miti ati musliima miti masqalii uffatta warri jettanu anaaf amantii kiyyaa kiristaanaan sirriidha garuu waa'ee sheekina gumnaa irraa dubbadhe malee sin arrabsuu miti jechuudha isiniif galee kan fudhatan akka ijoollee jiru jechuudha ijoollee kiristaanaa ta'e musliimas ta'e warra akkasii irraa deebi'a warra akkasii kun irraa deebi'a please oromoo irraa deebi'a waan akkasii kanarraa rabbii wajjin walitti hin bu'ini nuti karaa meeqa gubanna rabbii sababii kanaayyuu sababii keessan kanayyuu rabbi nutti cakkanaa jira sababii keessan kana ani isiniin beeka utuma nama hin beekne ta'e nan dhiisa isiniin beeka bareeche ijoolleen kiristaanaa ijoolleen musliimaa baay'een keessan ituma jawaarin deeggartanii an jawaarii baay'een jaalladha isin jaallattanii miti oromoon durii jaallata itu jawaarin
Abdurrahman Adam Sharmuta amma maatu naara bisin jedhe namicha gowwaana bees jala an gowwaa makkasii malee wanti na aarsin jiru nama arrabsuu malee nama waa hubachuu hin dandeenye isin maali beektaa rakkoon keessan ijoolleen akkas gootan kuni nama hubachuu hin dandeessan nama arrabsuu isinii galee ati garuu dandeettii qabda arra dandeettii harka keetiin suuraa sheekii gadi deebistu qabda sirka jira waan barbaade gochuu dandeessa guyyaa rabbi garuu sitti dhufe jechuudha guyyaa rabbi sitti dhufe jechuudha riyaa isa sagassi deebisa rabbitu hayya arra sheekii arrabsitee eessayyuu hin geenne natu sitti hima yoo dhugumati musliimas ta'e kiristaanas ta'e namni ijoollee musliimaa baay'een keessanii akkam sheekii waan akkasii haasaa jechaa jirtan viidiyoolee ba'aa jirtan tiktookidhaa illee haasaa jirtan akkam sheekii waan akkasii haasaa waa'ee Oromoo akkamitti dubbata jechaa jirtan hayya wanta inni dubbate dura hubadhu inni kan inni haasa'e waa'ee siyaasaa miti waa'ee Oromoo seenaa Oromoo maalummaa Oromoo himaa jira sii galee ati garuu har'a waan hin beekne keessa galtee waan hin hubanne keessa galtee suuraa sheekii akkas baxabaxee feesbuukii irra akka waliigala keetitti tarii ijoolleen hin jiraanne arguu dandeessanii warri kaan agartanii kara keessa ijoollee baay'een jirtu as keessa si argaan jira amma jirtu as keessa ijoolleen kara keessa sin gorse baay'ee keessa jira jechuudha kara keessa dhimma koo jedhi sin gorse ijoollee hedduutu jira jechuudha warri kaan si maasi gashii ati kiristiyaanaa warri kaan ati maal beekta waa'ee musliimaa warri jettan hedduun keessan jirtu jechuudha akkas deebiin keessan anan wanti nagashuu nuti tokko malee nuti nama lama miti isinii galee Oromoon kutaa 3 kutaa 4 shanitti hin qoodamu Oromoon tokko natu sitti hima jaallatte jibbite har'a sheekii gad deebisi har'a waan barbaadde godhi dandeettii kee kanaan ni dandeessa garuu guyyaa rabbi mu fuula sittachi dhefee jechuudha fuullee kee miti harka kee miti jireenya kee akkasii addunyaa si marsisiisa natu sitti hima rabbi ati sheekii arrabsuun kee rabbitti darbaa jirta malee sheekii namummaa sarraa waan gootu hin qabdu sheekii nama si galee atarra suuraa keenya gad deebisi ol deebisi waan barbaadde godhi hayya anarraa waan deebistu hin qabdu si galee waan fuutu hin qabdu ani hanuma hawwiidhuma waan nagootan hin qabdanii garuu namni suuraa sheekii akkas gootu kuni bayas jalaatis garuu warri suuraa sheekii akkas gootan kuni guyyaa rabbi dhufe jechuudha guyyaa rabbi fuullee isaatti deeffatee rabbi tarii si dhiisa maaliif rabbi akka namaa miti si darba irra si dhiisa arra si dhiisa bori si dhiisa garuu gaafa rabbi sitti mufate jechuudha iriyaa hiikasa si balleessa gaafas immoo hin beektu waan goote hin beektu gaafa sanatti gaafa rabbi si balleessuuf adeemu waan goote hin beektu si galee waan goote hin beektu guyyaa inni dhufe si balleesse gaddiibi gariyaa kee keessa sheekii jechuun nama ittiin qoostu miti har'a ijoolleen kolkolleen feesbuukii irraa nama sheekiidhaan qoostu miti kan Oromummaa keessatti qoosatan hin gaa jennaan Oromummaa hin beektan jennee dhiisnee jirra kanaaf Oromummaa keessatti qoostu jennee jirra kan sheekii hoo minatti himi kan sheekii maal beektani sheekii jechuun nama waaqa nama rabbiin faana ta'e hojjetaa jiru malee nama kolkollee warreen feesbuukii irra deemte wallee shaarbuu xaamen xiqqeesse warra jettu faana nama hojjetu miti jechuudha sheekii tatusti bareechi hubadhu sigale atarra dandeettii qabda natu sitti maama sisteema irra deebi'ee atarra dandeettii qabda nama rabsuudhaaf waan barbaa ammataan kun lafaa keessa rabsuudha dandeettiin qaba garuu gaafa rabbi si dhufe garuu gaafa rakkattu sana waan gootu hin beektu waan goote gaafa sanallee yoo akkam du'aa eebatu siin dhaga'u rabbi natu sitti hima bareechi sigale arra yeroo quraanni rabbi gubatu jala deemtee warri kiristaanaas ta'e warri waaqeffataa biraas ta'e baga gubate quraanni amantaa musliimaa kana miti amantaa musliimaan barbaanu warra jettan jirtu hedduun keessan quraana gubachuun ergaas gammachiise ila dhugaa rabbi ati sammuu kee kana jechuun gana si'a miiqa riyyoo goote yoo hojjechuu hin danda'u si galee yooti amantaa namaa kabajje namni amantaa kee kabaja yooti sheekii namaa kabajje namni qeesii kee kabaja nuti sa'aatii kana amantaa irratti duuna amantaa irratti sana goona warri jettanii qobaatti amantaa keessan faarsa amantaan kan nuunfaati oromummaan kan waliiti si galee namni feete na arrabsi anaan dantaa kee hin qabu maaliif ijoolleen dhaggeeffatan hedduu ijoolleen hubatan jechuudha kanaaf iyyuu jechuudha warri akkasii kuni warri sammuu keessan qulfii ta'e kuni warri sammuu keessan ganaa dheedhii ta'e kuni sheek irraa bu'aa keessattuu sheek Nasir Hamza wanta ni ase jala guri iski dhaggeeffatu mimmi waamanni amaase natti fida
walakkaatti kuttanii wanta sheekii naasee walakkaatti xiqqoosee dogoggoras jiraatu wanta oromoos wanta amaar wanta yoo naasee walakkaatti kuttanii Facebook irra ligaffiisu iseen kaan immoo TikTokidhaan gadi baate sheekii Naazir Hamzaa biraan nagaa waan hin beene walitti qabaaxartee sheekiin akkas jedhanii sheekiin sana jedhan warri jettanii waan hin beene dureessin ati waan har'a nyaatte bor himuu hin dandeessu sheekiin garuu waggaa meeqa እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ወጋሜ ቀዮቴ ዩስ ኬሳ ሳጅራ ሲቲማ በሬሲ ሰረተረ የቹ ሼኪ ዳን ቆስቱ የቹ ሼኪ ነመ ቁርአን ረቢ ሜቀፍጤ ነመ ረቢ ወጂኖ ጂ ሃያ ነኢብደን ያናን ኡጋና ነኢብደን ባይ ተኮ ኢብደን ያናን ኢሲንቲዩ ወር አከሲ ከነትዩ ኦሮሞ ገርገር በባሳ ጅራ ወንተ ሼኪ ናሳ ወተወደባስቲኑ በቲኒ ሱራ ሼኪ መታራን ገዲ ገለበጠ ኩሼኪ ሚቲ ለተሰራ ሙልቄ ሃያ ስትራ ሙልቃ ሼኪ ማሉማሳ ስትራ ቡሳ ረቢ ጋፈስቲ ዴቤ ሲበል ይሰገና ጋፈሲ ሞቱ አከም ዱአይ ጎደት ሲንዳጋው ረቢ ሲገለ ሲንዳጋው ነቱ ስቲ በሬቼ አርሳቲ ቀብደ ራዴቢ አርሳቲ ቀብደ ራዴቢ ሼኪራ ጆሌ ኮልኮሌ ከከቲ አረብሲ ወረ ፌስቡክ ረዋንን ታኔ አሳ ኡካና ዘረ ሱራ ጀራ መታሚላና ማሊፊ ጀሪ አከከቲ ሼኪን ገሩ አከከታ ኡሚቲ መቃከቲ ዋሙን ቀቡ ስትነው በሬቼነቱ ኢሲንቱ ወራ ከሲካለት ይወራ ኦሮሞን አከተኮንታን አከሮሞን አማንታራን ደሙ ማሊፊ ኢሲነራ ዋን ተኩዮ ፍዳተኒ ኢሱማ ዋሰገል ይረጎተኒ አከነም ሁንዱ ደጎጎሮ ጀተኒ ሱራ ወዲቲ ኤዲቲ ጎተኒ ሳቲ ከና ኢላ ኢንፎግራሚና ኦሮሞ ኢንሶባሚና ሳቲ ከና ፌስቡክ ፕሌይ ስቶሪ ኬሳ ዋንት ገዲ ቡኡ ጅራ ዋንት ሱንገሩ ሱራ ሶባ ኤዲቲ ጎደኒ አከዋን ሱራ ሱ ዱጋተ ኤቲ ፌስቡክ ሮሊ ገድ ኦፋ ጅራኒ ኩኒ ገሩ ሶባ ሲገሌ ኩኒ ሶባ ኢንሶባሚና ኢዶን ታን እንዳበቲና ክርስቲያናስ ታተን ሙስሊማስ ታተን ኦሮሞስ ታተን አማንታን ከን ዱንፋ ኬኛቲ ኑቲ አማንታ ከኛ ዱንፋ ከኛ ታማን ገሩ ሙስሊማስ ተ ክርስቲያናስ ተ ኑቲ ቶኮ ማሊፊ ኦሮሞማዳ በረዱሪስ ተ ዮሴናው በቴ ነሚ ኩታራን አማንታዳን ወልቆዲ ጀዱ ሂንጅሩ ሚ ጅረታናን ነትሂሚ ጅረታናን ነትሂሚ ታደብሩ ሻዋዳ ሻዋፍ ወሬገምኔ ታደብሩ ክርስቲያና ወሬገምኔ ኦሮሞዳፍ ወሬገሜ ሲገሌ ኦሮሞዳፍ ጅራተ ኦሮሞዳፍ ዱኤ ሲገሌ ኢኑ በታዮቴ የቹ ኢስነራ ወሪ ኮልኮሌ ዱዋን ወሪ ሰሙን ኬሰን ዱዋን አማን ኢሳ ኦሮሞማ ኬሰን ገንተን ይረጫላ ዩሞ አመሞ ሼኪት ዱፍተኒ ጅርተን ኑቲ ዋሜቃ ጉባና ይገሪ ባኒ ዱበን ነማረፍሱ አን ናረፍሲቴ ዲስቴ ደንታ ኬንቀቡ ማሊፊ ረብ አንፍቲና ማናቹ ኦፊቲና ማል ኡጋራተኑ እንዳይዴማ ኡጋጅሩ ነናሳ ሶበቲ ወንቶኮ ኢምበርባዶ ወሪ ገሩ መቃ ሰቦና የት ፌስቡክ ይበነቴ sabboontu jette balatte muslimas taate kristaanas taate jechuudha amantaa oromummaa kee gaajibite indandeessa maalifi sababa yejjira naaftanya ta'uu dandeessa saba hedduutti makamuu dandeessa oromummaa kee jibbuu dhiisuu dandeessa dantaa kee hin qabu maalif umnas taasuu hin danda'u garuu waa'ee sheekii waa'ee qeesii irratti natu mataadhaan gassi deebisa fees tokko hin gobeessu guyyaa jira deebi'e si gorsaan jira kara keessa ijoolleen kaleessa ijoollee baay'eetti mee jennaan deebiin keessan maal sitti fakkaate dubartii keesille deebiin keessan maal sitti fakkaate deebiin keessan maal sitti fakkaate nama arrabsuu namillee balleesseera dogoggoree namni jedhe hin jiru kaleessa ijoollee baay'een gorsaa ture suuraa si posti gootani ani mochira screenshotii godhee siif ergeen jira kala keessaatiin maaliif kana gootu nutoo tokko profaayilii kee laalee gasiqee laalee gafan jedhu maalummaa kee ati oromoodha Jawaar Mahammad Faarsita an oromoodhaaf hin jettaa abaawun deeggara jettaa oromoos ta'uu kee caalaa Jawaar oromoo ta'uu kee caalaa Jawaar deeggaruu kee caalaa badiiti guddaa qabdu sheekii arrabsuu kee sa'aatii kan namuun sagalee ta'e akka sheekiitti ummata kanaaf du'aa godhu jira natti himi mee abarsa jiratti eewu jira mee ati mataan kee gatteessi guyyaa tokko oromoodhaaf du'aa goote hin beektu arra garuu sheekii arrabsuudhaaf morma raasta gadi baate hayya dhugaa jiru dubbatee jira wanta jiru haasa'eetii jira kanaaf si gube dhugaa jiru gadi baase kanaaf si gube
waa'ee sheekii jechuudha. Ijoollee kiristaanaa kamti kee irra darbeeti. Ani musliima ta'e nallaalatu hin jedhin. Irratti qabsaa'e warra sheekii argatu irratti jechuudha. Biyaas yoo xinnaa jechuudha uumasin gochuu hin danda'u FB keen gubanatu. Sitti maa jira irraa kaasee. Warri jirtu haadhii koo jala yookiin na jalaa bayi iji koo si arguun barbaadu. Yoo didde garuu FB keen guba. Kana malee falli biraan jiru jechuudha. Si galee ani koo maatiin yaade beektanii nuti tokko wal gorfannaa wal deebisnaa. Nuti ilmaan Oromoo tokko waan taaneef wal qeeqnee sabni biraa naafxeenyaan afaan keenya batte nu dhaga'uu hin qabdu. Maaliif afaan Oromoo yoo taate kan afaan kee beeku nama hedduu jira. Sitti himaanatu. Jarreen kun dhaga'uu hin qabanu nuti tokko nuti wal gorfanna jedhee ijoollee baay'ee gorsera karaa keessaatiin deebiin keessan nama rabsu. Kanama rakkoo erga dogoggora keerraa hin hubanne erga waan balleessine hin hubanne namni kun maaf naan jedhe namni kun maaf na gorsa erga hin jenne aanatu dhufe sammuu keessii ta'aare dhufe sammuu keessii ta'an itun si bukkee jiraadhe dhugaa rabbi dandeetti taasisuu hin qabu si keessan kaballaan baasa malee. Hayya sheekii irratti ijoolleen kiristaanaa piliis ani kiristaanaa nan laallatu hin jedhina. Irra deebi nama rabsii miti laamu nama rabsii sana godhi jecha hin taane of keessaa baasii miti. Gaafa warri musliimaas ta'e warri kiristaanaas ta'e warri sheekii balleessitu jechuudha rakkoo kanatti misiif ni hiikaan. Waanuma sheekiin keessattuu sheek Naasir Hamzaa wanta inni balleesse minatti hima. Natti himaa mimmi Naasir Hamzaa si kolkollee warra feesbuukii irraa miti jechuudha addunyaa Afrikaa beeka si galee. Nama isatti beekamtii qabu nama isatti himuu hin danda'u jechuudha. Amma waa'ee musliimaa hin beekne maalummaa sheekii sana haasa'u olitti hin beeku jechuu gammattanii. Na gube keessa koo na gube maaliif ijoollee baay'een gorse kara keessa nama rasuma nama raawwachuu hin beektani. Na gube maaliif dubba irraa sitti fakkaati ijoollee baay'ee nama as irra deemtanii ati kiristaana masqalii uffattaa maaltu waa'ee isaati jechaa jirtani. Kana kan haasa'u garuu bara duriitii kaasee seenaanumti. Waa'ee numti Oromoo ati amantaa kee musliimaa Oromummaa kee faarsadhu ati amantaa kiristaanaatiin Oromummaa kee faarsi jedhu hin jiru yoo jiraate naaf fidaa lammii irraan dubbadhu waa'ee sheekii yoo jiraate yoo amantaadhaan wal qodute minatti fidaa ansiinaa durii kaasee qoradhe dubbisee beekaaf hin dubbataa jira isin eessaa fiddan waan akkasii kana nama rabsuun faayidaa hin qabu yaada keetiin nama falmi gaafasuu yookaan immoo yookiin immoo amta kolettant sinigalee tokko lama tokko jechuudha. Yaada qabaatte ibsa kana sheekii jibbeef kana sheekiin badhe yaada qabatamaa yoo qabaatte naammoo sin godha invite yoo amma saatiin qabu garuu saatiin fedhetti sin godha invite waa'ee sheekii irratti jechuudha. Kolkolleen feesbuukii irra waa'ee Oromummaa keetiin beekne waa'ee sheekii baruun gana gara haadha keetti deebitii dhalachuu si barbaachisa. Sif galee isin har'a amantaadhaan wal qooddanii isin har'a Oromummaadhaan wal qooddanii achi gootanii as gootanii akkasitti Oromoon bilisummaa argatanii yaaddanii kan Oromoo taatee har'a Abiyyiin deeggarsu dhiisnee jirra. Maaliif bakka dhimma jennee nuti waan ofitti amannuuf nuti gatii dhugaa qabnuuf Oromoon gaaf tokko ni mo'a jennee ofitti amannee dhiisnee jirra. Waa'ee kanaa jechuudha. Har'ati Oromoo taatee itu ati ke biyya keessa gudee damtee mucaa irraa baasaa jiranu poolisiin warri kana biyya jechuudha waraana biyyi otoo obboleessa kee ajjeesaa jiru otoo obboleetti kee ajjeesaa jiru waraan Abiyyi atarra maa dhiiste maal gochaa jirta Abiyyi faarsaa jirta si galee kan du'e Hacaaluu Hundeessaa dhiiste kan jiru Abiyyi faarsaa jirta kunuyyuu nu gubee akka bidda nu gubaa jira nuti wal beeka warra gubate wal beeka warra waarummaa beeku wal beeka. Kunuyyuu nu gubee jira jennaan amma immoo fiddanii waa'ee sheekii jammartanii natti himaame an yeroo baay'een arge har'a ganamallee feesbuukii afaan ganama ka'ee galuu nan arge suuraa sagalabbaxanii wantoota garaagaraa irra gootanii isimee an kan na ajaa'ibdan keessaa waan tokko sin gaafadha ijoolleen akkasii kun jechuudha isimee Oromummaatti hin qabdanu amantaatti hin qabdanu isin rabbii kee si uume sodaattu isa si uume. Ummata Oromoo saati kanatti qilleensa gashaa jirta. Ummata naafxeenyaa miti warra afaan Oromoo barte warra kuulootiyyuu har'a biyyiin irratti faarsaa jira. Yeroo warra Ameerikaanii irra gadi baate akkasii ummata Oromooti sagalee taa'aa jirtu isintu suuraa jaraa olii gaggodhaa jira. Isin jala rabsaa jira. Inquuftanii wayyaa akkasii uffatanii gabbatanii rabsaa jirtu. Qeerroon biyya keessaa warri kuulooni qeerroon biyya keessaa naaf dubbisiin jedhe hin jiru. Qeerroon biyya keessaa duris taanaan ammas taanaan namni kamiyyuu lubbuusaa kennee dabarsee bilisummaa argachuudhaaf eenyuyyuu kana
murteeffatee ka'ee jira jechuudha. Nuti har'a biyya arabaa yoo teenyesi carraatii bifi dees nu kaa'e malee itu biyya jiraan hin falmanna. Garuu maal goona? Sila biyya keenya baane. Sila baane jirra biyya keenya arga dhufne turree jirra ittiin beenne. Qeerroo Media Network subscribe, share, like nu godhaa galatooma.